achi qabameera waddeen gara godina shawwalitaa magaalaa Mugarin deeme gaafa bakka sana kaambii waraanaatti gaafa dhaqanii kana geessanii waa'ee walloo kaasu normaalee ani jedhu walloodhaatiif balaan barbaade yoo dhufe hoomaa miti ittiin jedhu amma moo waan takkan jedhu waa'ee karrayyuudhaatiif waa'ee matakkal irratti moo walitti dhufu sababni isaa daanii kara deemaa lubbuudhaatiin jiru dhugaa ukkaanfame dubbachuudhaaf booddeetti hin deebi'u bar lubbuun kiyya akkuma lubbuu keetii nama rarti haa ta'u iyyuu malee isaati ajandaan karrayyuu irra jiru ajandaan matakkal irra jiru idda Oromoo keessaati gosa takka dhibamsiisuun kaayyoo isaaniiti haa ta'u iyyuu malee abdiin tokko moo fuula keenya dura jira kan namaan gaafanne biyya keenya falmanne biyyi keenya moo siin jedhe sib nuti warra biyyaati isa kana keessaati moo karrayyuunis qaba matakkalis qaba wallos qaba kana gaafan siin jedhu anammaa irraatti utuu waa'ee wallaggaa dubbadhu namni baay'een dandageenye miidhamni guddaan achi yoo jiraate iyyuu sabni jajjabaadhaatiif namni gurguddaan namni ofii isaatti murataan immoo walloo jira kan utuu hin baratin akka barataniif warra barataniif mirga isaanii eegsisu kan mataa Habashaa gadi qabee ture isaan ani diinni kiyya baay'een hin jiran diinni kiyya Habashaa irraati kanaaf an diina baay'een qabu yeroon siin jedhu wantoota akkasumas immoo kaayyoo kiyya irrattis immoo firoonni kaayyoo kiyya irraa faallaa ta'an hin jiran sababni isaa abbaan adashe yoo ta'e iyyuu lafa kaayyootti wal hin dhiisnu waan ta'eef dhimma karrayyuu irratti gara fuulduraatti nasi achitti jira dhimma walloo irratti immoo hattoonni akkuma jiranitti utuu jiranii dhimmi walloo ajandaa gara dhumaatti deemaa jiruudhaan jedhu. Baay'ee galatoom Daanii baay'ee galatoom yeroo naa kennite dhumarratti dhaamsa qeerroof yoo qabaatte yookaan dhimma ilaaluuf yoo dhaamsa qabaatte carraa siif kennaa kanumaan raawwannaa. Carraa itti fayyadamee waan keessan haa jalqabu barruuni attam jirtuu jettee Oromiyaan nagaa gaafattu tokko biyya alaaf biyya keessaa utuu hin jedhin akka lakkoofsa faranjiitti 34,222 gabaarra ni oolti. Attam jirtuu jira. Attam jirtuudhaan namni ilaalee akka inni dhamdhama gaarii irraati argatu abdiin qabu. Itti aanee keessummaan dubbii karaarra jira. Yeroo dhiyootti miidiyaa isaa hin beeku yoon ta'e iyyuu kara deemaan dhufaa jira. Yoo baay'ee turtii ji'a tokkoo gidduutti ajandaalee gurguddaa kana lamaanii hamma 3tti wal argina. Lama garuu xumurarra ga'ee jira. Isa kana dhaamsa dhaamaa dargaggeessa Oromoo waan takkantiin jedha. Kaleessaa keenatti hin odeessin kaleessaan kee har'aa keetti bu'aan argamsiisne yoo ta'e waan takka iyyuu nan fayyadu. Du'aan sodaatiin kan siin oolle du'aati. Duudhaaf immoo nariifatin yoo jiraatti waa fayyadda. Haa ta'u iyyuu maleessaati deemsi keenya gara duraatti. Hattootaafis dhaamsan qabu. Hattoota seenaa hatanis ta'e hattoota gochaadhaatiin of duroomsuudhaaf dhamaaniitiifis dhaamsan qabu. Guyyaa akka har'a taane kanatti namni guyyaan tokko hin dhufa wal taajjabuudhaatiif jirra. Utuu beektanii dhugaa nu jalaa hin jallisina. Nuyi siyaasa keessaati harka hin qabnu. Dhugaa barbaadda. Dhugaa moo amma lubbuun jirrutti barbaaddachuudhaa booddeetti hin deebi'u. Ani kara deemaan fayyummaa guutu mana adabaatiin mirga wabiidhaatii nan bahe keessaa beekamu. Hidhaarraa sodaa kan hin qabne lubbuun kiyya tokkittiin immoo kan Oromooti. Isa kanammoo harkan areebaniifis natti noo'u harkanarraa qabbaneessaniifis natti hin qabbanamu. Oromoo ta'een dhaladhee Oromoo ta'e manis moodu kana gaafan isiniin jedhu dhaamsa kiyyaa wajjin wal qabsiisee waa isinitti mudaatiif. Yoo gaafa karrayyuun akkas ta'u gaafa walloon akkas ta'u gaafa matakkal akkas ta'u tuulamaa machaa fi tuulamni koomaandoon hoomaayyuu ittiin dhaga'amu yoo ta'e naamana akkuma suuta hidhee dhufaa jiru hunda keenya qaqqaba ammas nu qaqqabee jira. Dabalatamoo wallagga jetteettanii maqaan dhayinaati malee miidhamni achi keessa jirus baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u iyyuu malee irra caalaatti garuu kan matakkalii fi kan karrayyuu baay'ee guddaa ta'anii natti argamu. Sababni isaa kaayyoon namoota baay'eedhaa Oromoo amantiidhaan walitti buusu amma moo lagarra darbanii balbalaan walitti buusu. Yaa jara keenyaa waan tokko amana. Amantiin kan dhuunfaa taatu Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee aduunu dachee kanarraa. Wanta nuti taane nama miti bineensuu nu dubbachuu danda'a. Afaanii baasee dubbachuu danda'a maleessaati. Seenaa kaleessaadhaa hundumaa gataa hin jedhu.
hundumas fudhadhaa hin jiru. Garuu bakka ceestanii kaleessaa keessan nutti maa jirtan kanaa ta'e ka'atii gara duraatti. Kana kan siniin jedhu ana injiinar Daani'el Gammadaa kara deemaa sanii. Oromiyaadhaan immoo waan takkan jedhu attam jirtu matseetii jettu hundumti keessanuu hin argattu. Attamitti isa jedhuuf haalli mijata. Kana irratti dhaamsan isiniitiif dhaamu hin rafinaatii kaa akki nuti ta'aa jirru akka ta'u nurra jiru mitiiti. Asumaatiin namoonni biyya alaa jirtan, namoonni fayyummaa kiyya irratti na gaafattan, namoonni moo yaalamuu qabdeettanii na yaalchistan, akkasumas moo namoonni akkam biyya kanaatii gara biyyichaa deemuudhaatiif akkuma roobeelfaa waan hundumaa xumurtanii kottettanii na barbaaddan dhaamsan sinii qabu. Baay'een sin jaalladhaa, baay'een sin kabaju. Biyyee Oromiyaa irra taa'een biyyeema Oromiyaatti awwaalama hamma gaafa isa kaaneef galmaan geenyutti kaayyoon sharafamne of harkaatii qabu. Kitaabni Ijibbaata jedhu kan Yaazoo Kabbabaa gabaarra ooleera bakka jirtaniiti wal harkaatii fuudha. Asumaatiin firoottan hundumaatiin dhiigni keessan dhiiga Oromoo kan ta'e nagaan jiraadha. Bulchitoonni biyya keessa jirtan bakka jirtaniiti isinuu beektu dhugaa dade qajeeshaatii saba kana jiraachisa. Horaa bulaa nuyi warra ta'itaa barbaadu nuti warra dhugaa barbaadu. Nuti iyyaniifis booddeetti hin deebinu callistaniifis hin dhiisnu. Dhugaa keenya argannaan immoo nama tokko iyyuu dhimma isaan qabu. Diinni nuti waliin qabnu guddaan Habashaa akka ta'e hundumtuu yaadadha. Firoomuu hin dandeenyu firan turre. Nagaatti jiraadhaa sinan jaalladhaa kabaja gaarii. Baay'ee galatoom injiinar Daani'el Gammadaa yookiin karaa deemaa I hope yeroo biraatiif sagantaa biraa irratti xiyyeeffannaa guddaa fudhanneeti irratti hojjennaa. Adhaaf garuu yeroo kan kee waan naa kennite baay'ee galatoomii yeroo gaarii siif hawwa. Thank you. Jiraadhaa. Daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa keenya kan hafe wajjin tura.